guyyaan arraa guyyaa addunyaa rasii dura guyyaa gammachuuti guyyaan arraa guyyaa addunyaa rasii dura gaafa dhaloota gaarii gaafa dhaloota gammachiis gaafa dhaloota gaarii. Natti baay'isni jira nama guddaarra garuu sirbi hin bareedu. Amma siniifaa sirba asumaanan shaakalli godha jechuudha sirba kana laala isini jira. يا دكتور مالك قلت لك مقتول مالك قلت لك عيان من جنى الغسلان قلت لك عيان تسعانا فوديك لاني جاللا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaaf kabajamtoota kiyya akkam jirtan nagaa jirtanii isiniin jedha. Ani nagaa kootii isinirree baga nagaa naa taatanii nageenyi kiyya bakkuma jirtanitti xiqqaa guddaa keessan yaada qabu isiniin jedha. Warri biyya keessas jirtan warroonni biyyaan alas jirtan akkam jirtan mee nagaa qabdu hin jajjabaattu hin bohaartu jirtu isiniin jedha. Ayyuka baga naa jiraatanii nageenyi kiyya bakkuma jirtanitti hunda keessan xiqqaa guddaa keessan yaada qabu isiniin jedha. Nageenyi kiyya isiniif haa baay'atu. Nageenyi keessaniif naaf haa baay'atu isiniin jedha. Daawwattootaaf kabajamtoota kiyya egaa kaasin jalaa badeetan jira. Akkanumatti maa callistanii hoggaan akkatti isin jalaa badu isiniin jedha. Ani akka yaada kootiitti hoggaan akkatti isin jalaa badu kana makiinaadhaan dhiistanii fardaan na barbaadan jedhee yaadee ture. Isin garuu na dagattanii jirtanii maaliif na dagattanii isiniin jedha. Daawwattootaaf kabajamtoota kiyya egaa ka torbee darbee keessa baatii guutuudhaafan deema. Viidiyoo wayii waraabee gassinii dhiisetan ture. Viidiyoo sunis xiqqoo sagalee kiyya cuccufamee sagalee kiyya sirrii hin jiruyyuu difkanni naqabee tureyyuu amma immoo alhamdulillah anu odoo isinitti himuu baadhee isinuu akkumatti hin beektanii fayyeetan jiraa jechuudha. Xiqqoon dhukkubee ture haala qilleensaa waliin jechuudha. Naaf obsii kiyyareena jira dhukkubee ture difkanni qabee jechuudha. Amma garuu anirree difkanni sun na gadhiise. Amma nagaatti tareetan jira asumaan warri dikfata sanarraa qooddatan hedduu tokko galatoomaa yeroo ammaa kana warri dikfatni isinitti jiru hoo jiraatan isinan qarqaaraa akka isin qarqaartanitti natti deebisaa isiniin jedha. Hedduu tokko galatoomaa warroonni du'aa irree naaf gootan isiniin jedha. Bakkuma jirtanitti naaf jiraadha. Nageenyi keessan naaf haa baay'atu naaf ulfaadha naaf galatoomaa. Maal isiniin jedhe kaawwannin isiniin jedhu tokko hin jiru waan hin jedhu guutuun nu jalaa badee jira isiniin jedha. Daawwattootaaf kabajamtoota kiyya egaa ka hanga isinii danda'ameen hundi keessanuu waan biraa isiniin hin jedhu. Ilmi namaa tokko walirraa fagaatee hanga jiru namni kamiyyuu wanti walii godhu tokko hin jiru. Wanni walii godhu hoo jiraate du'aa'iidhuma qofaa jechuudha. Du'aa'ii oliif goona hundumti keenyamu akkasumas akka du'aa'ii naaf gootan isiniin jedha. Ammarree yeroo baay'ee namni tokko du'aa'ii kana dhugaa kadhatan maaliif kadhatti kadhattoon tun namaan jedha. Maaliif waan naqonnamee fi maaliif Fooziyaa yeroo baay'ee maaliif akkana jetta jedhee nama na gaafatu jira jechuudha. As jalatti qofa osoo hin taane karaa irratti illee namni gisee na argu maaliif akkana jetta yeroo baay'ee naan jedhani. Warroonni wanta akkanaa yaada akkanaa of keessaa qabaatan yaada akkanaa ofirraa balleessaa ilma namaatiif du'aa'iin barbaachisaa waan ta'eef egaa kaa'arra maalan isiniif qabadhee dhiyaadhee qophii xiqqoo bareeddu takka gabaabdu takka qophii bareeddu takka isiniif qabadhee dhufee qophiin kun tammaalitii sapiraayisii ajaa'ibaati isiniin jedha. Sapiraayisii sun kan eenyuti? Nama jireenya kiyya keessatti bakka qabu nama jireenya kiyya keessatti iddoo guddaa qabudha. hangana jedhee tilmaamaan isinitti himuu hin danda'u si namni sun jireenya kee keessatti bakka iddoo guddaa qabu hangan jiraadhe kana nama kanaaf jiraachuun qaba. Gammachuu yeroon dhaburree gammachuu kana dirqama barbaadee argachuun qaba. Gadduu hin qabu jiraachuun qaba. Yeroon jireenya kiyya jibbettirree jireenya kiyya kana dirqama nama kanaaf jecha jiraachuun qaba. Dirqama nama kanaaf jecha gammaduun qaba. Dirqama nama kanaaf jecha bakka hin yaadnerree yoo jiraate bakka hin yaadiin san ga'uun qaba nama kanaaf jecha jedhee nama yaadudha. Namni suni nama jireenya kiyya keessatti iddoo guddaa qabuu fi
nama sana surprise qopheessee jira. Egaa ka asumaan sinirree affeeree tan jira garuu kan nama baay'eerree hin affeerre akkanatti naa ta'e asumaan na affeerramaa isiniin jedha naa koottaa nooraa isiniin jedha. Egaa ka daawwattoota kiyya ilaadhuma qophii kiyya nafaana turaa isiniin jedha. Qophii kiyyarree amma maal godhuudhaafan deema mana babbareechuudhaafan deema. akkasumatti itti fufaa gugaan waan garagaraa mana irraa babbareechee asuma keessatti qopheessaa jechuudha. Qophii kiyyarree jechuudha. Isin nafaana tura. Viidiyoon kun osinitti tole like gochuu hin dagatina. Namni na qarqaarus xiqqoo na cinaa hin jira. Namni sunis eenyu haadhi manaa waarsaa kiyyaa na bira jirti. Ishiin immoo waan garagaraa na qarqaarti jechuudha. Qophii kana qopheessuudhaaf mana kana babbareechuudhaaf waan akka fiinyaa kanneen kana afuufnee mana kana babbareechinee waa fakkeessinu kaa ilaadhuma viidiyoo keenya oonu faana turtan sirriitti argitan jechuudha. Daawwattoota kabajamtoota kiyya nu faana turan Sinafere tanjira. Sirbanan danda, eme. Sirbanan danda, nanti baik sirjera. Nama budara, kami sirbi baredu. Amma sini sirba asumanan saakali godhee sudah sirba kana laala isini jedha.
daawwattootaaf kabajamtoota kiyyaa amala kanaa jirree hin qabu garuu immoo sin bohaarsuuf sin taphachiisuuf sin kofalchiisuufan shubbisaatu jira beekanii hangasmara muuziqaarree jaalala muuziqaa qabaadhee to'annoo jechuutti jiru garuu immoo achuma shaakalaatan jira. Achumaan immoo isin bohaarsuudhaaf jechuudha. Amma akkuma argitan xumurree jira. Amma immoo tannuu hafee fafannisuu qofaa. Ilaa warroonni nu qarqaaru feetanis dhuftanii nu qarqaaru hin dandeessanii. Amma afuufnee xumurree jira. Fafannisuu qofa nu hafee jechuudha. Kinoka akkuma argitan fafannisee xumuree tan jira. Garuu immoo yoo lanqatee waan ta'eef ganaan hambiraatirree afuufaa jechuudha. Kinoka amma haala kanaan mana kiyya sirreessee xumuree tan jira. Amma tanafee waan biraa qopheessuu qofa jechuudha. Haala kanaan sirreeffadhee tan jira. Keessummaan kiyya samma dura natti hin dhufne. Mana kiyya garuu haala kanaan sirreeffadhee tan jira jechuudha. Akkatti sirreessee tan jira. Bakki kunirree bakka keekii minaaminatti dhiyeessanii sinin jedha. Egaa ka daawwattootaaf kabajamtoota kiyyaa guyyaa har'a haala kanaan qophaa'ee tan jira. Keessummaan kiyyaa amma ammaatitti eenyu akka ta'e isinitti hin himne eenyu akka ta'e immoo baruudhaaf ilaadhuma viidiyoo kiyyaan faana turuudhaan eeggadha isiniin jedha. Tasaana fuudhee galaanni jaalala bishaan taakuun beekuume maatu namala. Tasaana fuudhee galaanni jaalala bishaan taakuun beekuume maatu namala. Osoo na gangalchuu na liitee garbatti daakee baahuu keessaa finqaabuu dandeetti. Sana basi sitaku bekati anke sabahu